kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa biyya keessaaf biyya alaa kallattiiwwan garagaraan TV keessan TV Fayinaa kan daawwachaa jirtan hundumti keessan bara 2013 bagattiin isin ga'e. Barri kun bara nagaa, bara jaalalaa, bara milkaa'inaa akkasiniif ta'u hawwina. Maarree nutis guyyaa kana sababeeffachuun sagantaalee hedduu isin eebbisan, isin bashannansiisan, isin buhaarsan hedduu qopheessineerraa hamma dhuma sagantaa keenyaa nu faana tura. Akkuma beekamu guyyaan irraa guyyaa ayyaanaati. Maarree nutis as istuudiyoo keenya keessatti gareewwan TV Fayinaa faana haasaa gabaabduu taasifnaa ammas nu faana tura. Tole duraan dursee bagattiin isin ga'e jechaa maqaa keessanii fi bagattiin isin ga'e namoota jette yoo jiraate carraasniif laadha. Maqaan koo Taammanee Dagguun jedhama. Barsiisaa kolleejjiidha. Staaf kolleejjii Finfinneetiin barsiisaa. Duraan dursa bagattiin isin ga'e hunda keessan uummata Itoophiyaa hundumaan bagattiin isin ga'e Tasfaayee Dagguu, Geexee Dagguu, Dirribee Dagguu, Misgaanee Dagguu akkasumas immoo jiraattota warshaa sukkaara Fincaa'aa bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Tole. Maqaan koo Birmaduu Shumaan jedhama. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Duukamitti barsiisaadha. As TV Fayinaa keessatti immoo miidiyaa irraan hojjedha. Anis gama kootiin amantoota wangeelaa hundumaan bagattiin isin ga'e isiniin jedha. Maatii koo bakka isaan jiran hundumaan, hiriyoota koo hundumaan bagattiin isin ga'e jedha. Tole galatoom. Eshi tole carraa kana kennuuf galatoomitii. Atilee baga geesse. Maqaan koo Beekumaa Biraaneen jedhama. Namoonni bagattiin isin ga'e jechuu barbaadu jaallatamtuuf kabajamtuu haadha warraa koo hawwisiisee. Akkasumallee maatii koo godina Qellem Wallaggaa naannoo Qeebbeetti argaman abbaa koo haadha koo obboleewwan koo durbaaf dhiiraa hunda isaanii akkasuma immoo uummata Oromoo maraaf namoota Waaqayyootiin bagattiin isin ga'e isiniin jedhaani galatooma. Tole guddaa galatooma. Maarree gara kallattimaan gara marii kenna osoo hin deemin yookiin gara haasaa kenna osoo hin deemin dura mee guyyaa kana baay'ee jaallataa Taammeenii namni wayii akkasnaan jedhee ture. Mee guyyaa kana maaliif jaallatame daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Akkuma ati jettee guyyaan kun anaaf guyyaa addaadha. Guyyaatti gara biyya lafaa yoo jalqabaaf guyyaatti dhufe waan ta'eef fulbaana tokko guyyaan dhaladheedha. Guyyaan ittiin guyyaa dhaloota tokko yaadadhu jechuudha. Maarree guyyaa dhaloota isaa ta'e callisnee ilaallaa ree. Happy birthday. Happy birthday jechuufi qabna. Happy birthday to you. Baga dhalattee Taammee. Tole baga dhalattee jenneerra. Guddaa galatoomaa Waaqayyoon gargaaru. Gaafa dure. Waggaa meeqaffaa keessa? Waggaa keessa ibsa. Sagal keessa dhaladhe. Tilmaama bira gahaa. Baay'ee keessoon garuu akka sagaltan nan beeka. Abbo Taammeen isa gaadhee namoonni qoshee kutaniiru. Bara durii isa gaa guyyaan hin beekamu beektee bara kana dhalatte namaan hin jedhan. Bara mukinni iddoo sanaa jige bara karaan bee jedhu malee. Mallattoodhaan beekama jechuudha. Taammanee mallattoo sana keessa jira jechuudha. Kanaafuu bara 19 jedhaniiru maarree. 19 kaasee. Tole Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Mee kallattimaan gara haasaa kennu osoo hin darbin dura. Barri haaraan tokko yoo dhufu barri darbu yookiin bara moofaa jennee kan dabarsinu tokko jira. Mee bara darbe keessatti maalirraa barattanii maalirraa barannee darbine akkasumas mee guyyaa kanaan wal qabsiistanii mudannoo yoo qabaattan mee daawwattoota keenyaaf daqiiqaa tokko isinii kenna carraa mee ibsaa. Ani bara 2012 wanti jedhu yoo jiraate yoo ulfina kee beektee daraa deebitee dhufin hin jedha. Baay'ee yoo kadhattee illee deebi'u barri kun. Lammadan deebiin jedhaani baay'ee egaa barri 2012 barumsa kenneera. Keessumaa namoota Waaqayyootiif barumsa baay'ee barsiiseera. Namoota addunyaa kanarraa nuyi jirra. Qabeenyaan jirra. Humnaan jirra. Fayyaadhaan jirra warra jedhaniif barumsa baay'ee kenneera jedhee yaada. Egaa miidhaas qabaa, bu'aas qabaa. Bu'aan isaa kun ija afuuraatiin yookaan immoo spiritualii keessatti gaafa laallu namni hundumtuu eenyu ol akka hin taane Waaqayyo duwwaan olaanee akka jiraatudha. Waaqayyo duwwaan iddoo guddaaf iddoo olaanaa
akka qabu kan nutti argisiisudha. Kanaaf egaa akkuma isin beektan biyyoota Awurooppaa kana ilaalaa turre biyyuma keenya kana keessatti illee ilaalaa turre biyyoota Awurooppaa kana keessatti wantoota ta'aa turan amma qabeenya isaanii gatanitti amma birrii gatanitti ta'aa ture. Warroonni dur jirra jedhan warroonni ni beekumsaan sokkineerra ogummaan sokkineerra jedhan baratti waaqayyoon duwwaatu jira jedhanidha. Kun immoo kallattii tokkoon waaqayyoon jiraachuu isaa warri waaqayyotti amanneerru keessumaa namoonni biraan akka isaanii wanta kana irratti isaanis hubannaa kana godhatan illee barsiisteetti jedheen yaada barri 2012. Tole waaqayyo si eebbisu mudannoo gara duubatti nutti himta. Mee taammee atis maal irraa barattee bara darbe keessatti akkasumas mudannoo guyyaa kanaan wal qabsiisee qabdu? Barri 2012 taateewwan garaagaraa baratti keessummeessudha. Keessumattuu barri 2012 wanti baay'ee nama yaaddessu waldaan coomuu isaati. Seenaa keessatti waldaan coomee hin beeku. Inni kun yeroon sun yeroo akka yeroo dukkanaatti ilaalamuu danda'a. Sababiin isaati namni waldaan cooma jedhee eegeen jiru otoon eegiin otoon qophaa'in waldaan coomuu isaa sun wanta baay'ee nama rakkisu yookaan nama yaaddessu kabraa immoo barumsa illee kan qaba akkuma beekaan jedhe barri 2002 wanta hammeenya ta'e of keessaa akkuma qabu barsiisa illee ni qaba waan irraa barannu qaba bara 2012 irraa sagalee waaqayyoo akkuma jedhu baricha bitaa akkuma jedhu barri yeroo hundumaa waliin fakkaatu jijjiiramaa deema ufaa darbaadha gaaris qabatee deema wanta maas qabatee deema wantoonni irraa baratu nuti immoo akka kiristaanaatti yookaan akka amantaatti bararraa barachuu qabna. Addunyaallee waan barsiisee qaba. Addunyaallee waan barsiisee qaba. Warri beekumsa isaaniitti amanatan, warri qabeenya isaaniitti amanatanii waaqayyo jira. Waaqayyo jiraachuu isaa baratti hubatan waan ta'eef wanta nu barsiisillee qaba. Isa jedhu yaada qaba. Dammaquun akka nurra jiraatu, akka jabaachuun akka nurra jiraatu waan akkasiillee barumsa akkasiillee dabarsee jedhee yaada qaba. Tole guddaa galatoomii waaqayyo si eebbisu mee birmootis waa jedhime. Tole egaa kunoo obboleessi koo beekaanis barsiisaa ammees waa'een bara kanaa isaan aarsiteetti ta'uu nafu komiima tokko dhiyeessu waa'ee bara kana. Deebitee lammataa gara biyya kanaa akka hin dhufne barattiin godhedha. Keessattuu beekaa aarsiteetti. Baay'ee gaafan akkas jedhu bara 2012 tuun taane ciniinsuun bararaa kun jechuu kooti. Sana wal qabsiiseetan lammatuma nutti hin deebiin gadi hin jedhe. Hin deebi'u lammata kun homaayyuu hin deebi'u. Angaruu wanta tokkotu jira. Hoggaarraa harri fulbaana tokko mitiire. Hoggaarraa waan ani itti yaadadhu tokko qaba. Innis maal yoo jette namoonni keenya durgaa yeroo waldaa kiristaanaa dhaqan ijoollummaa ta'e yeroo maatii koo duukaa dhaqu qaanii ayyaana hoggaa kana ol fudhatanii galuu. Warri kennaa qaban kennaa isaanii olii kennuu baqaa nyaata garaa fidanii manatti ol afeeruu hoggaarraa na yaadadha maatii koo biraan jiru ayyoona kana an waldaa manna kee gaaga nama beektamoo mana keessa waan jiru yeroon akkasiin jedhamu hin fuune siin jechuu kooti. Beeksisa. An uffata koo uffadhee wanti sammuu koo keessa jiru namatti na fudhatee gala waan jedhamu sammuu koo keessa beekta. Egaa bakka waaqeffannee ol xumurree akkuma durii sana namni na fudhatee galan jedha. Yeroon qophaa'ee nan gala jedhee eeguu akkas namoonni eega. Namni wajjin galanaan jedhu hin jiru. Anuma dhaga namni wajjin galanaan jedhu hin jiru. Utuu mana ciraa fadhu namni hundumtuu yaa'ee manatti gala. Waa'ee si dhibaa. Achi namni baay'een immoo gaafee hoteelatti sinna hundumtuu mana isaatti ayyaana amma hoteelii cufaadha baay'ee godhattes dhugaatii kana malee wanti biraan hin jiru. Tole gabaabumatti inni beeksisa hojjechaa jira. Naa gara manaatti galee wada keessa sila waa tokko jiru si jedheera dhaqee waluma keessa ciise waan tokko murteesse garuu achi taa'e. Lammata wanta ayyaana hoggaa jedhamu ana biratti guyyaan hundumtuu gaafa sii ka'ee ayyaana hoggaadha. Wiixatis ayyaana hoggaa, kibxatis ayyaana hoggaa, guyyaan hunduu ayyaana hoggaa ta'e gaafa sii ka'ee anaa fi wanta ayyaana jedhu sammuu koo keessaa nan balleessii jechuudha. Silaafiyyuu akkas ta'uu qabas. Barumsa irraa argateera jechuudha. Nuuf immoo guyyaan hunduu guyyaa ayyaanaati. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa. Mee gaafii tokko isin gaafachuu barbaade ture mee fayyitaniittu? Fayyeera. Maali gaafiin kun ulfaatamu? Fayyineerra malee fayyine. Fayyitaniittu. Fayyeera. Ani fayyeera. Tole waaqayyoon guddisnee galateeffannaa mee erga fayyitan fayyinni isiniif maali? Fayyina kana immoo akkaataa kamiin argattan?
mee walitti qabsiisaati gaafii lamaan kanii daqiiqaa tokko mee daawwattoota keenyaafis nuuf ibsaa. Fayyina kan nuti arganne ayyaanaan arganne fayyina sana keessa jirra ammayyuu. Fayyina jechuun nuuf jireenya kan nuti ofii keenya dandeenye yookaan immoo beekne godhanne otoo hin taane kan gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf kenneedha, kan gooftaa Yesuus nuuf godheedha. Akkamitti argatan kan jedhamuuf ayyaanaan arganne. Kanaaf karaa gooftaa Yesuus Kiristoos kennaa kan arganne itti amanne ergamanne moon fayyinee jechuudha. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa meetaan meetoo maal jetta? Fayyinni akkanaa galuttanii mootummaa dukkanaati gara mootummaa ifaatti darbuudha. Lammaffaa dhalachuudha. Fayyinni inni jedhamu kuni yeroo baay'ee akkuma waldaa keenyatti illee ammallee barachaa jirra. Wantoota baay'ee of keessatti qaba jechoota gurguddaa of keessatti qaba. Fayyinni dhiifama cubbuu of keessaa qaba. Fayyina fooniif lubbuu of keessaa qaba. Kanaaf amma fayyinni jijjiirama yookaan immoo nama haaraa ta'uudha. Sanyii jiraataa Kiristoos irraa dhalachuudha waan ta'eef fayyinni jijjiirama jechuudha. Kanaafi akkamiin fayyitee inni jedhu immoo namni fayyuuf duraan dursa sagalee waaqayyoo dhaga'uu qaba. Sagalichatti dhaga'ee sagalicha dhageessee laphee keetti amantaa afaan keetiin dhugaa baataa. Kanaaf dhagahee amanee dhugaa buutiin fayyee jechuudha. Tole. Waaqayyoon guddisnee galateeffannaa mee birmoo waan jettu qabda. Tole ani immoo fayyina jechuun fayyinaa fi guutummaan guutuutti hojii waaqayyoo ta'e kan waaqayyoo ittiin nama cubbamaa tokko jechuun ilma namaa nama cubbame tokko badiisa keessa dukkana keessa dheekkamsaa fi cubbuu bu'aa cubbuu jala oolchuudhaan jireenya bara baraa kennuufi badhaadhummaa ayyaana isaarraa jireenya bara baraa kennuufi har'a irraafaa jireenya gara fuulduraatti immoo ulfina bara baraa keessa jiraachisuun fayyina jedha. Guutummaan guutuutti hojii waaqayyooti jenneerra. Efesoon 2:8 irratti dhamaatii ofii keessanii mitadha. Gochaa ofii keessanii mitadha. Guutummaan guutuutti hojii eenyuuti? Hojii waaqayyooti jechuudha. Hojii waaqayyoo tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erguutiin fayyina kana karaa inni ittiin nuuf qopheessedha jechuudha. Kanaafuu tajaajila keenyaan osoo hin taane lallaba keenyaan wantoota nuti goonu faarfannaa nuti faarfannuun osoo hin taane kadhannaa nuti kadhannuun osoo hin taane guutummaan guutuutti hojii waaqayyooti jechuudha. Fayyina jechuun cubbuu fi bu'aa cubbuu jalaa ooluudha jenneerra. Cubbuuni waaqayyoon dhaga'uu dhiisuudha. Bu'aan isaa immoo du'a yookiis sodaa du'aati. Kanaaf iyyuu nuti isa waaqayyo abbaan gara biyya lafaatti erge Yesuus Kiristoosiin hin nageenyu yoo ta'e har'ayyuu du'a keessa jirra jechuudha. Kanaafuu Maatiyuus 17:5 irratti maal jedha? Kun ilma koo isaanii jaalladhu gammachuun koo isatti kan raawwatu isa dhaga'aa jedha. Eenyuudhanni isa fayyina keenya nuuf ta'e sana jechuudha. Madda fayyina keenyaa isa ta'e sana gaafa dhageen hafuura qulqulluu gaafa dhageen gaafa ittaman gara fayyina kanaatti dhufuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo abbaanis jalqaba kan inni yaadee qopheessaa ture karaa inni ittiin ofiisaa keessatti nu ilaalaa ture jalqaba kan inni qopheessaa ture kuduraalee muduraalee wantoota coccoomoo sangoota garaa garaa wantoota nyaatanii lafa kanarraa ittiin du'an osoo hin taane hoolaa faasikaa isaa lafaa gara samiitti ol baasuu danda'u sana nuuf qopheessaa ture jechuudha. Inni immoo fayyina keenya Yesuusidha. Fayyinni keenya Yesuus Kiristoosidha jedhee yaada. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyatti akka eebbifamaa jirtan abdii qabnaa. Kunnoo nutis buna nu danfisaa jiru. Masii fi hawwiin buna maal fakkaatee nu danfisaa jiru. Isinis mana keessan teessanii waan qabdan irraa unachaa waan qabdan irraa cabsachaa sagantaa keenya akka hirmaattan isin gaafannaa. Kanatti aansuudhaan immoo faarfannaa tokko isin affeerraa faarfataa waldaa keenyaa faarfataa Daawit Girmaa ani fayyeeraa jedha. Faarfannaa kanaan booda walitti dhufnaa ammas nu faana tura.
Saaqina dabarsuudhaaf si'i kan karrabane du'as darbee jiraadhe har'a ga'e faarfannaan si dabalee erga lubbuu kosiif mallatteesse maalan si dhoowwa daree saa olee boofnatti mirmirsinaan ansi duwwaa mararee ati mooteetta mootii koo gaara golgoota si beekaa dhangalaafteetta xoofoo koo du'a lubbuu si fayyada ati mooteetta mootii koo gaara golgoota si beekaa dhangalaafteetta xoofoo koo du'a lubbuu si fayyada Fayina 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 Ipinni kodume fitamba famera annan jallatamemi saul jibbamera kan fannona sofe dinni kana era galmen galagalera amarra era Fayina 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 Iyana mamiti kanani waaqessu Sala fala miti kana wedu basu namni farfatamu jallatama male maqaan ke jajamu yeso inna wala bane kiyana mamiti kana ni waaqesu sala fala miti kana wedu basu namni farfatamu jallatama male maqaan ke jajamu wala bane atil mawaqayoti masi sajratada amadu afanote abba amana mada tate akana mabarsa erga mota gatate asifan fasa basa lute akadwa kate ati mogon kabdu matu simorkata lencha yuhudako silas lubuki enyu sifalmata Situ ergata fonko Yesoko Goftako Motiko Kokikeko Yesusko Goftako Motiko Kokikeko Fayina 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 Namni namaaf gimi namarratu Butubo karosu hin ebotu Motita garbatin kakatu Garusi kan dadhabaa jaallatu Mirga waaqayyo abbaa kan dhaabbatu Lubi dhiigaa lubbuu baraarfatu Arrab nundu Uumam nundu Arrab nundu Uumam nundu Arrab nundu Uumam nundu Arrab nundu Uumam nundu Arab mundu, oh my mundu, Arab mundu, Arab mundu,
Tole kabajamtoota daawwattoota keenya faarfannaa Daawit Girmaadhaan akka eebbifamtan abdii qabna. Maarree karratti haasaa turre waa'ee fayyinaati. Fayyineerraa fayyina kan immoo kan arganne ayyaanaatiin ayyaanni sun immoo Kiristoos akka ta'e haasaa turreerra. Mee amma immoo gaafii tokko isa dhumaa isin gaafachuu barbaadeeti. Erga fayyina kana keessatti akkamitti jiraachuu qabna kan jedhu irratti mee daqiiqaa tokko tokko isinii kennaa mee yaada keessan daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa. Fayyina kana keessa akkamitti akka jiraachuu qabnu an akka kootti siluma isaa nuti mootummaa dukkanaa keessa gara mootummaa ifaatti dhufne. Mootummaa ifaa kana keessa immoo maaltu jira? Fayyinatu jira. Kanaafuu macaafni qulqulluun Luqaas 9:63 irratti maal jedha seete eenyullee ordaa qabatee of duuba galee akka hin ilaalle namni akkasii yoo jiraates mootummaa Waaqayyoo keessatti akka hin mallee lafa kaa'u kutaan suni kanaaf iyyuu nuti erga fayyineerra jennee deebinee gara dukkana sanaa ilaaluu hin qabnu jechuudha. Maal malee waa'ee ifa sanaa yaaduu qabna jechuudha. Waa'ee fayyina sanaa dhugaa ba'uu qabna. Kanaaf iyyuu Qolaasaayis 3:3 irrattis isin duutaniittu jireenyi keessan guutummaanis Kiristoos wajjin Waaqayyoo keessa dhokfameera jedha. Yesus Kiristoos yeroo lafarra deemee barsiisaa ture abbaan ana keessa ani immoo abbaa keessa isin immoo ana keessa jedha. Bar biyya lafaa kana keessatti nuuni nu goyoonsuu danda'u. Garuu isa hin goyoonfamne keessa seenneerra jechuudha. Erga achi keessa seennee nuti yoomillee fayyina kana ofirratti dubbachuu qabna. Namootaaf dhugaa ba'uu qabna. Fayyina keenya isa ta'e sanaatiif beekamtii kennuu qabna jechuudha. Waa'ee fayyina kanaa ofirratti dhugaa ba'aa jiraachuu qabna. Waa'ee fayyina kanaa dubbachuu qabna. Fayyineen irra jennee taa'uu hin qabnu jechuudha. Dhimma fayyina keenyaa isa ta'e sana ofirratti dubbachaa guyyaa hundumaa waa'ee isaa yaadaa waa'ee fayyina kanaa namootaaf dhugaa ba'aa gara isa mataa nuuf ta'e isa fayyina keenyaaf mataa nuuf ta'e sanatti maal ta'uu qabna? Guddachuu qabna jechuudha. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Mee beeku waan jechuu jira. Birmeen waan baay'ee haasa'e fayyina kana keessa akkamiin jiraanna kan jedhu nuti karaa Yesus Kiristoos fayyineerra jenneerra akkamitti jiraanna nuti jireenya bareedaa jireenya foolii gaarii qabu Yesus irra dhandhamneerra yookaan Yesuusii wajjin jiraannee argineerra. Lammaffaa gara dukkanaatti yookaan immoo gara waanjoo garbummaatti deebinee jiraachuu hin dandeenyu. Akkasuma sagalee Waaqayyoo jedhu Yesuusii wajjin erga duunee du'aa kaanee isaa wajjinis mirga abbaa keessaa iddoo qabnadha. Ulfina sana Yesuusii wajjin in hirmaannaa jechuudha. Kanaan wal qabatee biyya lafaarra cubbuu ture cubbuu sana Yesuus Addaam lammaffaa ta'ee dhufee nurraa kaase. Erga Yesuus gara cubbuu jala gara jireenyaatti nu fide fakkeenyaaf amma nuti nama tokko irratti cubbuun godhin jechuurraa miidhaa cubbuu yoo barsiiste yookaan immoo wanta cubbuun sirratti fidu yoo barsiiste gara sanatti hin deemu. Fakkeenyaaf ati amma akkasin ilaalee yoo hin jedhee iji koo kun dirqama gara sanatti na fidu. Dirqama gara sanatti na fidu. Garuu kanarra waan sirrii jira karaa kanarra waan sirrii jira yoo naan jette kallattii kana karaa kanarra deemuun barbaada. Maaliif nuti amma Yesuus irraa dhandhamnee Yesuus wajjin jireenya jiraannee waan argineef lammaffaa Yesuus irraa adda ba'uu hin qabnu. Kanaaf wanta gooftaa Yesuus Kiristoos nu abboome wanta macaafa qulqulluu keessa kaa'e sana fudhannee irratti jiraachuu fakkeenyaaf fayyina kana keessa ofii jiraannee irratti argine akkamiin jiraan dhaloota gara kanatti fiduudhaan warroota gara fayyinaa kana keessa gara biraatti nu baasuu barbaadan gara keenya xinqiluu gochuu yookaan immoo ofitti qabuu fakkeenyaaf warra rakkatan bira dhaabachuu warra dhiphatan bira dhaabachuu warra waan nyaatan hin qabne bira dhaabachuu keessattuu ayyaana kanaan wal qabatee fakkeenyaaf amma bara kana keessa wanta hedduutu dhaloota baay'ee quunname akkuma argitu dhukkuba kanaan wal qabatee jechuudha COVID-19 kanaan wal qabatee wanta hedduu kana rakkina kana mira dhaabate yoo ammoo achuma diippilii isaa ammoo yookaan achi sinne gaafa laallu faranjiin gaafa biyya kana dhufte
wangeela qofaa fiddeen dhumne waan ta'e tokko fiddee dhufte yookaan immoo faayidaa kan fooniif ta'u fiddee dhufteetu isa kana dhugaatti baate nuyi jireenya ofii jiraanne kana namoota argachiisuudhaaf yookaan immoo akka namoonni dhufanii itti galan gochuudhaaf maal gochuu qabna akkaataatti keessa jirru kana wanta nuu ta'e kana itti himnee warroota rakkatan warroota dhiphatan warroota cubbuu keessa jiran kanallee itti agarsiifne Yesuusiin akka du'i nurraa ka'e Yesuusiin akka fayyina arganne Yesuusiin akka gara jireenyaatti dhufne Yesuusiin mootii waaqaaf lafaa uume kana biraa immoo akka iddoo qabnu kanallee itti himnee gara kanatti finne fayyina ofii keessa jiraannu kanaan illee namoota finne keessa jiraachuu qabna. Yaa guddaa galatoomee taa'amee wanti hafee jira. Baay'ee isaa ibsaniiru. Egaa fayyina erga fayyinee fayyuu jechuun lammaffaa dhalachuudha. Jireenya isa duraa jiraachaa turre irraa jireenya haaraa eegalle jechuudha. Egaa jireenya haaraan kuni jireenya Kiristoos wajjin jiraannudha. Sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu nuti karaa Kiristoos wanta gaarii hojjechuuf uumamne jedha. Karaa Kiristoos wanta gaarii hojjechuuf uumamne. Nuti kan fayyine hojii gaarii hojjennee miti garuu erga fayyinee booda hojii gaariin mallattoo fayyina keenyaa kan ibsudha. Akkuma isin jettanii wantoonni nuti fayyina keessatti raawwannu kuni Kiristoos isattiin fayyine sana wajjin kan wal deemu sagalee Waaqayyoo akkuma jedhu namni jaallatu abboommii koo eeguu jedha. Jaalalaan wanta goonu wanti nuti jaalalaan goonu hundumtuu fayyina keenya wajjin wal qabatu jechuudha. Akkuma beekaan kaase yeroo ammaa kana wanta baay'ee jira addunyaa irratti akka biyya keenyaa irratti waldaa cufamuutii wal qabatee namoonni baay'ee rakkina keessa jiru. Namoonni na amma gadi baanee mana keenyarraa gadi baanee namoota rakkatan baay'ee arguu dandeenya. Tajaajiltoota keessumattuu tajaajiltoota yeroo haalli rakkisaa jira yeroo ammaa kana waldaa cufamuu wajjin wal qabatee kanaaf wanta gaarii ta'ee waldeeggaruun hamoomna keenyaa wanta gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Keessattuu ayyaana kanaan wal qabatee namoota rakkatan ollaa keenya keessa jiran laala. Kun amma fayyina keenya wajjin kan deemu jechuudha. Dhibbaa dhibbatti fayyina irraa garuu immoo jireenya sana fayyuu keenya waan itti mul'isnu wanta gaarii ta'e hundumaa amala Kiristoos mul'isuu qabna haala akkasiitiin keessa jiraachuu qabna jedhu yaadan qaba. Tole Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa keenyatti akka eebbifamaa jirtan abdii qabna. Nutis ayyaana kana sababeeffachuun namoota tokko tokko haasofsiifnee jirra. Isa daawwannee walitti deebinaa ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. Maqaan koo Mimmi Kabbadaan jedhama. Asuma magaalaa Bishooftuurra. Mee barra 2012 Mimmi akkamiin ibsita? Barri 2012 tokkoffaan baratti bara ulfaataadha. Maaliif haalota baay'eetu jiru. Keessattuu bara dhukkubaa ulfaataa jiru kana keessatti namoonni baay'een bara Waaqayyoon itti barbaadanii garuu yaa'u barichi bara ulfaataadha. Mee barri 2012 addunyaa kana maal nama barsiifte keessumaa kiristaanota maal hubachiifte jettee yaadda? Keessattuu bara 2012 isa darbe kanarraa namootaaf barumsa kennaa ofiisaayyuu barumsa barsiisadhee yaada. Namoota Waaqayyoon qaban immoo keessattuu akka Waaqayyoon jabaatanii kadhatanii barsiisadhee yaada. Inni lammaffaan immoo namoonni Waaqayyoon hin beekneyyuu fayyinni kun karaa Waaqayyoo qofa waan jiruuf namoonni Waaqayyoon hin qabneyyuu karaa kana gara Waaqayyootti hin dhufu. Bara kana maatii kootiin bagaa bara 2013 isin ga'e jechuun barbaada. Uummattoota Oromoo, uummata Itoophiyaa hundumaa baga 2013 isin ga'e jechuudha. Waggaa nagaan turtanii misgaanaa galataan jedhama. Misgaana eessarraa dhufte? Magaalaa Dukamirraan dhufa. Mee bara 2012 akkamiin ibsita? Bara 2012 bara sodaachisaa bara jibbisiisaa ture. Barri kun barri qabeenyi itti nama hin dandeenye barri qabeenyi itti nama hin dabarsine ture. Barri isaa bara akkasii ture. Bara biyyoonni guguddatan akka Ameerikaa akka Xaaliyaanii akka biyya Hindii maal jedhaman kun hundi isaanii bara itti qabeenya isaanii jibbanii baasanii dhangalaasanii Waaqayyo warra hin qabne warra Waaqayyo wallaalanii qabeenyatti jiraachaa turani yeroo sana qabeenya sana jibbanii baasanii gatanii qabeenyi isaanii isaan dadhabe kuni maal nama barsiisan jedha warri Waaqayyo hin qabani warri Waaqayyotti qabamanii jiraatanii warri Waaqayyo waaqessanii gara Waaqayyotti qabamanii akka jiraatanii lubbuu isaanii akka dabarfatanii jireenya Waaqayyo wajjin akka godhatanii Kanaafiyyuu barri 2012
deebiteen dhufinii jechaan jirta jechuudha. Deebi'een dhufiniin jedha akka kanaa taanaan. Amma tonni deebi'een dhufanii maal goota? Aaraan deebi'ee dhufennaan. Karaa cimaan godheen akka ni deebi'een dhufne nda'uun galgalaa ganama jilbeeffadheen kadhadhan. Namoota uummata Waaqayyoo hunda saba Waaqayyoo hunda baga geessaniin jedha. Maatii koos namoota waldaa kanas hunda baga isin ga'een jedha. Ani maqaan koo Yoonaas Fafaan jedhama. Bara 2012 jechuun baay'ee bara ulfaataa, bara rakkisaa, bara dhiphisaa ture. Garuu Waaqayyo haala adda ta'een gargaaree geggeessee waan hundumaa bu'aa baay'ee keessa dabarsee guyyaa irraatiin nu ga'e. Baroota darban irraa bara 2012 adda kan godhu jechuun nuti akka ofii keenyaatti barannuuf bara misiraachooti jechuudha. Akka biyya lafaatti garuu mudannoo nu mudate akkuma beekamu koronaa vaayirasii wajjin wal qabatee bara sabi baay'een dhiphatee yaaddee bu'aa baay'ee keessa seenedha. Maatiiwwan saba Waaqayyoo addana keessa jiran hundumaatiin itti aansee immoo jaalallee koo fagoo jirtu bakka isheen jirtutti nagaan isheef ta'u itti aansee immoo sum baga geesseen siin jedhashi. Maqaan koo Gammachuu Caffeen jedhama. Asuma waldaa ifa Fayinaa irraati kan hojjetu. Bara 2012 haala dhukkubaatiif haala ikoonoomii dinagdee biyya keenyaatiif gadi bu'aa fi haala ulfaataa baay'ee ulfaataa ture. Kana keessa Waaqayyoo kiristaanota keessumaa kiristaanonni kadhannaa fi wantoota garaagaraatiin gara kadhannaatiin darbuu isaaniitii fi gammachuu guddaan itti dhaga'amaa jechuudha. Warri waldaa kiristaanaa keessumaa waldaan kiristaanaa biyyattiidhaaf kadhannaa fi wantoota garaagaraatiin dhaabbachuun ishee biyyattii jiruu keessaa isa tokko yaada akka kootan. Jalqaba irratti waldaa kiristaanaa amantoota hundumaan baga isin ga'een jira. Itti aansuudhaan maatii koo haadha koo daawwan edisiisaa fi akkasuma obboleessa koo Gammachuu Addoosaa Caffee baga itti isin ga'e jechuun barbaada. Maqaan koo Gammachuu Saggaa'een jedhama. Barri 2012 gaa baay'ee nama barsiisa. Rakkinas nama barsiisa, bal'inas nama barsiisa jechuudha. Baay'ee nama barsiisa. Addunyaadhaa fi bakka akka kiristaanaatti jechuudha. Yerootti fuula Waaqaa irratti of ilaala illee barumsaan kenna jedhee yaada. Nama ittiin baga si ga'e jedhu kiristaanota hundumaan baga ittiin si ga'een jedha. Addumaas maatii koo Wallagga Lixaarra jiranis baga ittiin si ga'een jedhaan. Abbaboon Daaluun jedhama. Wayi bara 2012 baay'ee ulfaataadha. Ibsuunsaa baay'ee namatti ulfaata. Sababiinsaa haaluma jireenyaaf haala waaqeffannaa keessatti akkuma beekamu ulfaataadha. Garuu Waaqayyo nu danda'e har'aan nu ga'uunsaa baay'ee natti tolee jira. Bara 2013tti darbuun koo baay'ee natti tola. Maaliif Waaqayyo nu eegee nus maatii koos eegee nas eegee waldaa keenyas eegee har'aan nu ga'uun baay'ee natti tola. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya yaada namoota laallee walitti deebinee jirra. Isinis mana keessan teessanii akka itti bohaartan akka itti eebbifamtan abdii qabna. Tolee hamma bunni keenya dhufuu fi hamma daabboon dhiyaatutti mee isin keessaa faarfannaa? Faarfannaa koo faarfannaa gaa nuti ani worshiipperiin ture na beektu waldaa keenya keessattis. Tole. Maal jechuudha nama akka koo utaalu jira kunoo samaayeen gahee gaddee sagaleen saayyuu sagaleen koo kunoo akkuma argitan sagalee fi utaaluun tokko utaaluun nama sagalee qabu jechuudha ammatti jini amma garuu sasirrii isaa tu faarfanne natti tolu sagalee Waaqayyoo kan gammade maal ta'u afaarfatu kanaafiyyuu faarsaan immoo wanta hundumaa keessaa kan nuyi biyya Waaqa irraatti dhannee faarfannuudha. Ammasiin qooqa jettanii sagalee jettanii maal jettanii achitti maanguddoonni yookaan jaarsoliin 24 faniyyuu ulfina isaanii kan ofirraa lafa kaa'anii jedha. Akkasumatti sammuu keessan keessas hin deddeebi'u amma gaafa yaaddan. Kanaafiyyuu faarfannaan qooqan barbaadu maal barbaada hafuuraan olbutamu. Ilaasa kan sammuu namootaa keessaa rakkina dugugudee lafa keesse ayyaana Waaqayyoo keessa saba gashuudha. Kanaafiyyuu immoo nuti namoota ayyaanaan fayyanidha jennee irra silammoo
Ana warroonni gammadan ma faarfatanii jedhu. Amma kan maal qabatee faarfannaa tokko faarfannaan baay'ee jaalladhu yeroo galgala keessumaa yeroo rafu faarfannaan baay'ee dhaggeeffadhu tokko. Garuu asirratti iccitii waa'ee kee dhaga'ee ture beektaa? Hirriba kana jaallateedhaan. Maali gaana guyyaa tokko? Jaallateedhaan hirriba maali? Sirriidha. Maaliif beektaati? Amma namoonni yookaan wangeelaawwan tokko gaafa isaanii warri hin fuune hedduun rafaa heddu. Rafaa heddu. Maaliif gaafa addaan rafu lafee addaan keessaa fuudhee waan hin bira kaa'ee isa kanaaf yaadee rafaa laata. Akka alaan rafuu danda'a. Innis tokko. Magaan faarfannaa kana irratti kanan jedhu faarfannaa baay'een jaalladha isinitti meera. Yeroo baay'ee galgala yeroon rafu faarfannaan baay'ee dhaggeeffachuu jaalladhu tokko. Narraa calaaftee itti cubbuu koo sirraan dhaladhee faarfannaa dhageessee beektaa? Andee maafina dhagee. Dhiiga kee dhugee foon kee nyaadheen jireenya argadhe. Faarfannaa akkasiitu jira. Faarfataan kun faarfataa daawwitii kunis itti yaadina maddee bee dhufee sila anfayyeeraa kan jedhamu baay'isa wayi faarfannaan bara kana babbaa jiran baay'ee kan nama dinqisiisanidha. Calaaftee cubbuu koo sirraan dhaladhee dhiiga kee dhugee foon kee nyaadhee jireenya argadhee. Narraa calaaftee cubbuu koo sirraan dhaladhee dhiiga kee dhugee foon kee nyaadhee jireenya argadhee. Kanaaf koomeen kun si gigaatu booddeen ilaalu qaalluuf lapheen kun mucucaatu sinimmin chaalu. Narraa calaaftee cubbuu koo sirraan dhaladhee. Malee nyukan garabaa dhagatu. Yesus. Eenyullee siina laa jireenya hin qabaatu. Yesus. Kiristoos kennaa koo ilma abbaan naa kenne. Yesus. Waa malee lubbuun koo akkas hin jaallanne. Yesus. Sida hola waaqayyo araara dhiiga lolaasee kan lubbuunaa baddu baasee balbala saanduqa kakuu cufamaa si tolna galchee gatii konarraa baasee. Sida hola waaqayyo araara dhiiga lolaasee kan lubbuunaa baddu baasee balbala saanduqa kakuu cufamaa si tolna galchee gatii konarraa baasee. Yesus. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyatti baay'ee eebbifamaa itti bohaaraa akka jirtan abdii qabnaa. Kanattaan suudhaan immoo gaafiif deebii taasisnaa. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. Sakandii shan keessatti deebista. Sakandii shan. Macaafa seenaa tartiibaan dubbadhu. Macaafa seenaa. Tokko. Bau. Lakkoofsa. Umadeera.
mul'ata Yohaannis keessatti maqaawwan waldota torbanii Efesoon, Simiraa, Leqodiyaa, ifa fayyinaa. Ifa fayyinaa dinaagesh. Tole. Nan deebisa garuu gaafficha. Eentu deebisa si keessa. Nama deebiseef qabxii qaba. Nan deebis kunooti. Efesoon, Simirna, Filaadelfiyaa, Pergaamoon, Saardees, Lodoqiyaa. Walakkaa argateera. Tole gaafii itti aanu gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaa ishee dhageeffadhu sirriitti. Waldoota torbaniif ergaan wal fakkaataan darbee jira. Waldaawwan torban jiraniif ergaa wal fakkaataa darbee jira. Ergaa wal fakkaataa sun nutti himi. Qabu isa afurri qulqulluu waldaa kiristaanotaatiin jedhu haa dhaga'u. Okay, sirriitti deebiseera. Sirriitti deebiseera. Gaafii afuraffaa sirriitti dhagaye. Luqqisii beektu shan jecha isaa wajjin himi. Luqqisiisaa jecha isaa wajjin. Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume uumama boqonnaa tokko sagalee ture sagalichi waaqa bira ture Yohaannis boqonnaa tokko. Walakkaan qabameetii jira. Gaafatama gaafii shanaffaa mallattoowwan yookiin milkitoota bara dhumaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate shan himi sakandii shan keessatti. Seera malee jiraachuu lolaaf lolaa jaalalli hin qorraa sabni sabratti ta'a. Sa'aatii dhufeera walakkaa laannaaf. Gaafii jahaffaa. Gaafii jahaffaa kunuun. Sibira. Ashi dhageeffadhu sirriitti. Ayyaana jechuun maal jechuudha? Ayyaana jechuun kennaa tolaa nama hin malleef kennamudha. Argateera. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyatti akka bohaaraa jirtan abdii qabna. Qabxii isaanii hamma nu dhufutti faarfannaa Abrahaam Tarree istuudiyoo irraas ni dhiyaata. Ammas turtiin keessan nu faana haa ta'u. tu ijji koo fagolaala qorumsaan qoraafamaa tumanii samii bana maalaala lafa onaa duwwarra dhaabatee tu ijji koo fagolaala magaa boraa fadhee otoo ciisuun samii bana maalaala. Kakke asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjooddu iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa hin hanqadhu kakke asmitii fiiginaan jedhaami abjuunani abjooddu iddoo waaqni naaf argeessanii nan ga'aa hin hanqadhu inni kunis hin gama waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama inni kunis hin gama waaqni jennaan maaltu isaaf dadhabama ingama tokkollee nafuur ingama
tokkollee nafuu hin gaama. Kee abbaa isaatii ba'ee araddaa biyya ormaa lafoonaa duwwaa irratti utuma karaa deemu laftitti dukkanaa'uusi qomna makka kuuti dabbannoo lafaa ka'ee samii keessa qaari'u arge kaa mul'ataanii ribaati dammaqee of cinaa yoo ilaalu arge ijjisa wajjinii dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala dureessi gooftaan qabni siree gaarirra ciisetu abjuun wallalaa bula yeessi gooftaa qabummoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala dhagaa walirra tuulee qabeenya biyyi lafaa kuni irraaf ittiin of tuulu tadheekkamee jigsaa gamoo warra jallootaa kuni jiga lamammoo kan qajeelotaa biiftu garasi olaan qalamesi gooftaa yesuusi yuusin argatu karra tolootaa siyoon gubbaa dhumni qulqullootaa kan qajeelotaa biiftu garasi olaan qalamesi gooftaa yesuusi yuusin argatu karra tolootaa siyoon gubbaa dhumni qulqullootaa. Laga kee barbuqqe warra hojii manfaana utuu taa'u samiin banameetu argee iskeel mul'ata boriif ta'u agartuun nama kee alarra qaarisee ilaala biyya baabiloon keessa taa'etu ergaa boriif ta'u ilaala mul'ata bor ta'u ilaale ergaa boriif ta'u ilaala mul'ata bor ta'u ilaala. Narra jirarkike qabu sodaadua narra jirarkike neef keessi koona narra jirarkike inni samii narratti banu narra jirarkike inni cabsee dura koo deemu narra jirarkike narra jirarkike narra jirarkike Narrajiraha, narrajirarkike, 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 narrajiraha, narrajirarkike. Narrajiraha, narrajirarkike, narrajiraha, narrajirarkike, narrajiraha, narrajirarkike, narrajiraha, narrajirarkike, narrajiraha, narrajirarkike. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebineerraa qabxiin isaanii na bira gaheera namni lama wal qixa dhufeera innis taammana fi birmaduudha taammana fi birmaduun wal qixa waan ba'aniif adda boomsa gaafii isinii kenna adda ba'uu qabdu ka tolee macaafa kakuu moofaa keessatti macaafni boqonnaa tokko qofa qabu eenyu obadii deebiseera isa deebisee
Tolee daawwattoota keenya namni tokkoffaa bahee argannee jirra. Innis barsiisaa Taammanadha. Taammanan tokkoffaa baheera. Kanaafuu badhaasni isaa immoo harka rukutaa diigaa. Lammaffaa kan bahe Birmaduudha. Hundi keenya sadaqee raata. Raankii keessa jira hundi keenya. Uma kan bahe? Raankii keessa galee hundi keenya. Tolee badhaasni keenya nama tokkoffaa baheef qofa. Namni tokkoffaa bahe innis Taammanadha. Sagandii 30 sii kennina. Waan keessa kee jiru daawwattoota keenyaaf waa jedhe. Tolee daawwattoota keenya baga ittiin singee irra deebi'een yaana gaarii isiniif haa ta'u. Yesus Kiristoos karaa dhugaa jireenya waan ta'eef namoonni Yesus Kiristoositti amanin jirtan akka amantan asumarraa carraa kana fayyadameen Yesus Kiristoositti amanuun du'aa gara jireenyaatti waan singeessuuf akka amantaniif asumarraan dhugaa ba'umsa sagalee Waaqayyoo namni laphee isaatti amanee afaan isaatiin dhugaa bahee fayya waan jedheef asumarraan fayyina koo asumarraan mirkaneessuuf isinitti dhugaa baheera. Yesus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan jiraataadha. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa isinii qopheessinee hamma ammaa ture kasin faana ture Antigist Siyyum yommuu ta'u akkasumas ogeessonni kaameraa keenyaa Biqilaaf Diriibaa turanii akkasumas ogeessii sagalee Caalii ture akkasumas buna danfisuudhaan kan nu faana turan Masii fi Hawwii turanii sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdii qabnaa irra deebuudhaan bagattiin isin gahee bara gaarii ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jennaa horaa bulaa.